بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليانكي يا كان فقو في ليه جرتن كان ساقرين كن بكا جرتن تيسن لك أباجرو وندي خيسانو نعم عفوا دي فما بيتي تنيا دوان قريتوف ومشومك ولرتي تولدنا تاك لما سدي أفر أمس وفات أفرين إنديا مجرشو ني قرقا الحمد لله جالني بي قراخي سلوفني هاسو راي يعرفوا رجي فتشان توري في شيخ جمالي في شيخ أستاذ سفيان جتشرايان جي خيسا نمني بيان بريدا جي منمو بيتي بريدا جي بيتي مو نمان بريدي جي. نعم أنا اللي نقاوني لفيف جدوران إما أمتا خينيا وبليان خينيا كان سعودي عربية جرانيف لم يهدون سقليتها يشو جرانمو ما شاء الله ربي راجالته أتي خسقليتها جدتوه مال تو سقليته سلوه أتي اللين سقلي ربي أوميسي خنك أبداتي سقلين ومتهيسين جنات اللين تاك تاني مو أكمولين بينوتي واني قدان قدامو قوي وجرات حقيقة ورمنا هيدا سعودي خيسا جروس دبسني لايف اللي فيني إسان رقرسيسني نوتي أمك أبينيا ميتي مالك اللي الأمنيتي ميتي وصو تكيتاو بتدانون جاني ofirraa bitnee xayyaara sayyaabannee galuu numa dandeenya. Rakkoon rakkoo maallaqaatii miti. Rakkoon rakkoo mootummaan Itoophiyaa ummata kanaaf geejjiba transportationaa takka xayyaara isaanii mijeesse haala mijeessuudha. Warri mootummaan Saa'udiitis shurxaanis wani jechaa jiru mootummaa Itoophiyaati ijoolleen himachaa jirtu. Jarana mootummaa Itoophiyaa hagana garaa jabaatu arrabbi nan garsiisne. mootummaan kun mootummaa summiidha, mootummaa hamaadha giisni hin jennu, mootummaa fir'aunaa olitti hamaadha giisni hin jennu. maraataa nun jechaa turtan nu dhagayaan turre. This is systematically tooftaa kuni ummata keenya kan Oromoo ittiin adamsuu, ittiin dhabamsiisuu, ittiin kuni maal jettaniin duguggaa shanyii ummata Oromooti kana beeka. irra guddina harka dhibbarraa harki 95 ilmaan Oromoo tan mana hidhaa keessatti dhumaa jirtu akka taatee beetanii. irra guddaan Oromoo bira dabartee harki dhibbarraa 95 ilmaan muslimaa akka taatee beetanii. harka dhibbarraa harki 95 Oromoo yoo taate harka dhibbarraa harki 85 muslima kan achi keessatti dhumaa jiru. Saa'udiin duraanuu nama muslimaa hin taane lakkoofsa hedduudhaanuu hin neeytu duraan durseetu. Namni Saa'udii dhaquudhaaf ka muslima hin taane takka kijibuu qaba. Ani muslimaa jedhee kijibee dhaquu qaba malee namni muslima hin taane Saa'udiin hin dhaqu yoo karaa tooftaa adda addaatiin dhaqe malee. Khadaqo yoo jiraate Itoophiyaa keessatti gizee dhageenyu namni amma umraa fi hajjii faan dhaqa jedhee duraati shahaadaa ni beetaa jaaniin akka dhageenyutti yoo taate umraa gizeen hin dhaqe shahaadaa godhi jaaniin bifa saniin faadhaa dhaqa jechuudha. irra guddaan harka dhibbarraa harki 85 ijoollee muslimaati. harki 95 ilmaan Oromooti kan dhumaa jiru. miidiyaa afaan Amaaraa tokko dhimma Saa'udii dubbatu tokko naayimi an hin agarriga. walaa Haaruun tiyuub jeen Haaruun tiyuubiin ka muslimaati ka muslimaati
Haaruun tuuba isaa waa'ee dhimma uummata muslimaa Saa'udii keessatti midhamaa jiran ajjeefamaa jiran reefki isaan achi baa Haaruun tuubii isaa fidee dubbatu naayimi. TV muslimaati miti kun. TV sabaa sablammootaati miti. Maaliif dhimmi uummata Saa'udii achirratti hin dubbatamne? Keessattuu afaan Amaaraatiin warri aangoo jiru afaan Oromoo silaanii hin dhageewume. Afaan Oromoo bitaa itti ta'ee jira. Afaan Amaaraatiin maaliif dhimma uummata Saa'udii kanarratti yoo jiraate dhiifama naa godha. Irraa hin deebi'a jecha kiyya irraa hin deebi'a. Yoo jiraate natti illee erganii maxxansa. Afaan Amaaraa ummanni qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa ittiin dhageewu san malee afaan Oromoo akka waan hin dhageenye naf fakkaata. Ingiliffaas hin dhageenye naf fakkaata. Tokko sani mee Bilaal Tube Bilaal immoo maal jettani Hijraa Tube kan afaan Amaaraa dubbatu tiifummaan Islaamaa khaddamu ka afaan Islaamaa dubbatu isa jira. Ka afaan Amaaraatiin dubbatu maaliif sagalee hin taane? Qoy huguunii fi zaranyinnet namaan jettan kana isini. Kanaaf zaranyinnetiin hunjaan jechuu dhugaa ittiin na qirbaatti cabsina. Hammoo maallaqa guuraaf jee asiin rakkaa jiru tokko ilmaan Oromooti. Gabbaatee Saa'udii ummata hidhamaa jiruuf hin dubbattu. Miidiyaa khabiraa miidiyaan Islaamaa kan afaan Oromoo dubbatu dhimma kana dalagaa godhattanii maaliif hin dubbanne? Miidiyaan Islaamaatis yeroo biraa haajaa biraatiif gaangaab jechuu beetanii wal yaammatanii waliin dhufanii waan kanarraa dubbanna waan ummata lubbuun namaa biratti laayyuudhaa an akkamittiin hadiisa kee dhaggeeffadhasa lubbuun namaa gatii si biratti gatiin qabdu akkamittiin gabbehee an hadiisa keetu dhaggeeffachuun naaf hin dhufoon dhugaan siima to the point gaafa fundraisingin dhufte masgiddannis khalaa khaminisootaa hun marchi dhufaa jira maallaqa nu gaafachuudhaaf kokkee nu qabuu deemtan imaammootan masgida sadeenuu khutbaan keessan maaliif dhimma ummata Saa'udii hin taane isinis arra lubbuuti yerraa isin deebu isin raa isin deebu wala akhaafu lawmata laa'im naa sunsani khaan akkuma sheekootiin tanyeettan aktivistoonni hundinuu rabbii sodaadhaati ajandaan keessan hundi keessanuu ajandaan keenya hundi keenya haasooni keenya dhimma ummata Saa'udii keessatti dhumaa jiran sana haa ta'u. Kuni duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo keessattuu muslima irratti gaggeeffamaa jiru kana beekaa. Systematically karaa tooftaa ittiin nu fixanii waan dhabaniif alagaa harkatti haa dhumnuuf jecha waan nutti ittiin jiran kana beekaa. Namtichi Abiyyi jedhamu kun wallahi keessatti irra summi namaati. Joolleen mana Saa'udii Arabiyaa keessatti irra guddinaan osoo ilmaan nafxanyaa taate har'aan tana ilmaan nafxanyaa osoo taate hagana takka turan si fakkaate Parlaamaa Itoophiyaa san keessatti dheengaddaami ka imimmaan buusanii akkanatti ilmaan keenya nurra ajjeefamna lubbuun hundi nu rabbii biratti wal qixa gatii qabdi laakiin lubbuun nafxanyaatii fi lubbuun ilmaan Oromoo mootummaa kana biratti wal qixaa miti mootummaa Itoophiyaa biratti wal qixaa miti naa Oromoo to mee isinittiin kijibee rabbii sodaadhaati namni Saa'udii Arabiyaa keessatti guddinaan Affaar osoo jiru, Somaaleen osoo jiranii, Amaarri osoo jiru, Guraageen osoo jiru, guddinaan kan achi keessatti ajjeefamaa jiru, miidhamaa jiru, reebamaa jiru. Ilmaan Oromooti moo ilmaan eenyuti irra guddaan? Irra guddinaan naa himime. Billa alaykum maqaa rabbiitiin isin kadhadha. Oromoon qoftiin hidhaa hin jiru garuu wanni si gaafachaa jiru afaan Oromootiin irra deebi'ee irra guddinaan eenyutu biyya Saa'udii keessatti hidhamee hidhaadhaan ajjeefamaa reebamaa jira guddinaan
yoo tanarratti illee waliif galuu hin dandeenye bahi as keessaa na jala bahi ijati jedhura illee bahi I don't want to see you dhugaa jirtuuf illee yoo salfatte naftanyaa si bulche moo naftanyaa si jiraachisa rabbii qofa sodaadhu namni irra guddinaan biyya Saa'udii san keessatti hidhamee ajjeefamaa jiru guddinaan lakkoofsaan ilmaan Oromooti, ilmaan Amaaraati moo, ilmaan Somaaleeti moo, ilmaan Tigreeti moo, ilmaan Affaari moo, ilmaan eenyuutiin sin jeebar. Oromoodha dhugaa dubbadhu. Irra guddinaan Oromoodha. Miidiyaan sabaa sablammootaa osoo arraan tana sabni isaanii guddinaan achi keessatti miidhamaa jiraate qaata wal jalaa hafarsee dubbate waan kana. Sunsani lammaffaa muslima ijoolleen tun irra guddinaan muslima dhimma ummata Saa'udii Arabiyaa kana nuti ummata muslimaa qofa dubbattuutu nurratti dirqama tokkummaan keenya yeroo akkanaati kan isin mirkanaa'u qabdu ummanni Oromoo lammiin Oromoo fi Oromiyaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa dhagiyaa kan waaqeffataa kan kiristaanaa kan muslimaa dhimma kana waloodhaan akka dhimma keenya irraa dubbachuu qabna waloodhaan naam kanaafu jarana waan dubbannullee nu wallaalchistan waan dhiisnullee nu wallaalchistan namni Itoophiyaa jirtan Rabbiin irraa haa jaalatu sheekkoowwan keenya kan kaleessa gabbaatanii arraan tana gabbaatanii dubbatan Rabbi isin irraa haa jaalatu ammallee dhiibbaan kan godhamu qabu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaan kan godhamu qabu yoo isin du'a sodaattanii callistan duutii lakkuma isin sodaattanii teessan isinitti hammachaa deemu jirti kanaafu boru guyyaa Jum'aa kana masgiidan Itoophiyaa jirtan kan afaan Oromoo dubbattan hundinuu imaamoottan sheekootiin ulamaan dhimmi kuni akka masjidatti khutbaan biraa hin godhamin khutbaan miidhamtoota ummata Saa'uditti hidhamaa jirurraa maaliif nuuf hin godhamne qaama mootummaa addunyaa kana gizee dubbisnuus Amnesty International in dubbifamee ture UN in dubbifamee ture rakkoon kan deebi'aa jiru mootummaa Itoophiyaa irratti sagalee gizee jaamu war iyyaa gizee jaamu nama sagalee si jalaa iyyuuf itti iyyitaami mootummaan Itoophiyaa an mootummaa akkana Rabbi nan garsiisne mootummaa lakkanani itti iyyuun hammachaa deemu an mootummaa kana nan garsiisne iftaniif ifirraa callisne ifirraa akka raayyaan reefu baanutti dubbachuun keenya ummata hidhamtoota Saa'udiitti ni hammeessaaf ifirraa canne wallahi wa rabbal kaaba wanni an kalee Facebook kiyyallee ifirraa hin cufee keessaa baajeef kanaaf yoo lakka namni iyyuun hammeenyi itti hammachaa ummata keenyatti dhumaatii fi ajjechaan itti hammachaa deeme dubbachuun kee faayidaan qabu gaa mootummaan Itoophiyaa mootummaa akkasiiti lamman lakka namni isa waa gaafatun lakka namni waa godhi isaan jedhuun lakka namni hiriira itti bahun lakka namni waa isa kadhatuun inumaa itti hammataa'u yoon inumaa laalu callisuun keenya xiqqashoo inumaa yoo callisan irra furmaata godhe jechuutu natti mul'ate mootummaa Itoophiyaa kana biratti mootummaa yoo dubbatan waa takkan goone yoo callisan waa godhe jechuutu natti mul'ate tooftaaf ifirraa kaleessa Facebook makanaa ifirraa cufnu jechu maaliif dhimmi ummata Saa'udii kun aktiivistiin ni dubbata OMN gabaasaa jira Rabbi irraa jaalatu eenyu BBS illeen gabaasaa jira OMN dhiyootana laaleetiin dinqisiifadhe akkaataan isaan itti gabaasan Rabbi irraa jaalatu ijoolleen OMN gubbaa daleetu ta keessattuu ta biyya Arabaa Misra jirtuu fi tan Keenyaa jirtu akka gaariitti gabaasaa jiran akka miidiyaa guddatti lallabu yoo taate lallabiinsin hafne Amnesty International mootummaa Itoophiyaa dubbisee ture
waa'ee dhukkuba waa'ee fayyaa waa'ee kanaa sabafataa jira mootummaan Itoophiyaa yeroo fedhe waan dhibbata akka himata jarana mootummaan addunyaa kan dhimma uummata Saudi Arabiyaa kana mootummaa Itoophiyaatiin hin dubbatin akka Amnesty International warri sila sagalee uummata namaaf ta'u warri akka UN yaa akhi hidhamtoota dharraa biyya keessaa baasi jaaniin rakkoo siyaasaa teebilarra ta'ati furaa jaaniin deemaa jee qirbaatti cabse mootummaan Itoophiyaa mootummaa nama dhageeyu miti mootummaa maafiyaadha kun mootummaa mataa jabaatu bar sagalee ta'uu dadhabneeti miti obboleeyyan koo warri hoggayyuu iyyaa jirtanasi sagalee mee teenya yoo qaqqabanneetu mootummaan kun nu achitti waan fedhe mareetee haa godhu jennee callisneef irraa walii gallaami kanaafu ammallee mootummaa Itoophiyaati kan ummata keenya ficiisaa jiru mootummaan Suudii waan takka waan nu godheen qabu mootummaa Itoophiyaati yoo lammii Itoophiyaa kana lammii kiyyaa miti jee Turkiidhaaf osoo farrame Turkiin uni fudhatti ummata Oromoo kana osoo lammiin Itoophiyaa kan hidhaa Suudii Arabiyaa keessa jiru mootummaan Itoophiyaa kun ani jara kana hin barbaadu jee ifirraa farrameetuma mootummaan biraan irraa fudhadhaa osoo jee dhugaa sinjaa mootummaan addunyaa biraa ni fudhata jara kana beeka mootummaan Saudi kanallee godhuudhaaf iddoo kanatti wanni kun siyaasa wal hidhaadha rakkatee jira kanaaf Hangaasan Ibrahim paarlaamaan ati keessa jirtu yoo guyyaa akkanaatiif furmaata hin taane bu'aa waan takka nuuf hin qabdu kana beeki Ustaad Kaamil Shamsuu paarlaamaan ati keessa jirtu guyyaa akkanaatiif yoo rakkoodhaaf furmaata hin taane bu'aa nuuf hin qabdu kana beeki paarlaamaa keessa gaafa seentu Ustaad Kaamil Shamsuu riqicha mootummaatii fi hawaasa jidduutiin ta'a jettee seente riqichi keessuun mee eessa gahee jira eega mootummaa taate akka mootummaa si dubbanna nuti amma akka sadarkaa sheekaatii fi sadarkaa ustaadaatii miti mootummaa eega taate Kaamil Shamsuu Hangaasaa Ibrahim qaama mootummaa paarlaamaati mana maree Itoophiyaati riqicha furmaata hawaasaaf taana jettaniiti mana maree Itoophiyaa seentan mee maal godhaa jirtan akka dhageenyetti guyyaa isin paarlaamaa seentanirraa Hangaasaa Ibrahimis ta'e Ustaad Kaamil Shamsuutis ta'e guyyaa sanirraa bakka buutiin teessan bakka kana buutanii isin dhabnee jira isin hin agarre sagalee teessan hin agarre waan dubbattanii hin agarre dhimma kanarratti waan godhaa jirtan hawaasaaf ibsa kannuu qabdan hojii teessan yoo hawaasaaf amma ibsan kannine maal godhu jirtanii maaliin beene maaliin isin amanna eenyumaa keessanuu akkamitti isin amanna jechuudha manni maree Itoophiyaadhaa warri yeroo kana keessatti paarlaamaa jirtan ummanni Oromoo sabaa sablamnoonni mana hidhaa Suudii keessa jiran kuni ilmaan keessanii miti obboleeyyan keessanii miti lammii keessanii miti wanti isin irraa mari'attan maali yoo dhimmi ummata Saudii isin yaachiisne maali na kanaafuu isin mootummaan isinitti fayyadamutti jira malee mootummaa kana hawaasaan itti fayyadaa hin jirtan kana beeka akka kaleessa jettanitti ala teenyee mootummaa kana laaloo son taane keessa seenneeti waa jijjiirraa jettan inuma isin keessa seenu nutti hammeessee mootummaa kana keessa baha Ustaad Kaamil Shamsuu bakka takka teessee yoo jijjiiramaa fi bu'aa takka buusuu dadhabde mootummaa kanarraa baatee walabeef gootee akka dhuunfatti waa akka kalee hojjettu santutu irra sii caala amma hojjetteetis hojjechaa jirtu dubbachuu fi sidhamtee jirta akka feetetti illee mootummaa kana qeequllee hin dandeessu atuu mootummaa taatee jirta qaama furmaataa jennee si eegaa jirra jechuudha Hangaasaa Ibrahim dhiisi duraanuu inni namni Hangaasaa Ibrahim hin beekne hin jirtan ni beektan duraanuu dhiisaa san hin dagatinaa naam achuman dagadhaa'u san ofiifuu yaa rabbi yaa hafi yaa salaamitti jirta Hangaasaa rabbi siyaasatti harotumaa'u
eedoota keetillee sirraa guuran jechuun dhagee hangasa ay ማልጂ አማሪ ቤታ የፈሩት ይደርሳል የጠሩት ይወርሳል ጀቤታ ትላንትና ኸሊ አካ ጄነቲ ዱበቻ ቱርቴ አራንተና ኤዱሌ ስራው ፉደንጃን አንጋሳ ኢብራሂም አቱማፉ ያ ረቢ ትጅራ ያ ረቢ ያ ሐቢ ያ ሰላም ጀቹ ትጅራ ረቢ ሲያቲ ሶባ ዮ ዲረታ ታቴ ኡመተ ሱኡዲቲ ሚዳማ ጅሩ ሰገሌቴ kana kan jechuu barbaadu wanni guddaan isin jechuu barbaadu mootummaan Itoophiyaa Ameerikaa sin dhageeyu Awurooppaa sin dhageeyu addunyaa tana bakka lamatti adda qoodee jira lal Raashiyaa fi Chaayinaa fi Turkii fi Emirates mootummaa Itoophiyaa waliin jira biitii westaniin akka jirtutti mootummaa Itoophiyaa irraa garaa murattee Allahumma arham jettee irra salaattee janazaa gootee biraa galtee jirti. Mootummaan Ameerikaadha waan dandahu godhee jira nurraan eeggatinaa waan takka dhugaan isin hima. Mootummaan Ameerikaa waan dandahu mootummaa Itoophiyaa tarkaanfii irra fudhatee jira. Gara diinagdeetiin. Yoo wanni takkittiin isin mootummaa Itoophiyaa Ameerikaa irraa eedan waraana isaa kaasee Itoophiyaa haleeluu qofa yoo jettan malee wanni sila hariiroo mootummaa Itoophiyaa waliin godhan muramee jira maaliif sababa dhimma mirga ilma namaatiif jecha kanaafu mootummaa Awurooppaatii fi mootummaa Ameerikaa irraa wanni eedan hin jiru kanaan isidhaama nageenya jiraadha biyya keessa warri jirtan biyya keessa warri jirtan isni warri dhiibbaa godhuu danda'u gabbaha sagalee teessan dhageessisaa dhumaatiin ummata keenyaa jireenya keetii olii miti jireenyi isaaniitii fi jireenya kee wal qixa osuma akkana mana keessa teessu du'a lama hin du'ini gabbaha falmadha gabbaati ani hagarumaan jechuu danda'a wanni Awurooppaa fi Ameerikaa fi alarraa eedan tokko illeen hin jiru wanni jijjiirama fiduu danda'u kaatanii rakkoo jirtuuf balaa jirtuuf riskii fudhattanii waa godhuu yoo dandeessan qofa malee addunyaarraa waa hin eeggatina nurraa illee waan eeggatina warri biyya keessaa jirtan mootummaa kana warri nu jalatti qabaa jirus isin hugunuti asi addunyaa tana girgireessinee mootummaa addunyaa gizee Itoophiyaatti kaasne warri mootummaan kun mootummaa haqaati jettanii mootummaa kana nu jalatti qabaa jirtan mootummaa kana warri irra diddibaa jirtan warra biyyaati ka'aatii falmadha kaan kalammadaa obboleettii teenya Amaanee Badhaasoo koongiresii miseensa Ameerikaa ta'uudhaaf fiigaa jirti guyyaa 5 qofa hafeef guyyaa 5 kana keessatti filmaata kana injifachuu qabdi eegazoota filmaata guddaa isii eeggatamas kanaaf warri naannoo Seenpool jiraattan Amaanee Badhaasootiif filmaata kana fila keessattuu warri Seenpool qubattan isin mana maree miseensa Ameerikaa seenuu jechuun rakkoon teenya garii simaa baloo maleetti gara keessaatii nama qabna nama rakkoo teenya mootummaa waliin mari'atu qaama qabnaa jechuudha. Kanaafu warra Saa'udiitis ta'e warra biyya birattis dararamaa jiruuf furmaata ni taati jennee waan amannuuf Amaanee Badhaasoof sagalee ta'uun barbaachisaadha. Haga dandeenyutti warri Seenpool qubattan guyyaa 5 qofaatu naaf arra darbaaf boru darbaaf please filmaanni kun filmaata xiqqeeti. sadarkaa Ilhaan Umar jirtu sanitti fiigaa jirti Ilhaan Umar yoo jiyoo isii achi sadarkaa sa waliin geesse akka Afrikaatti bu'aa tokko nu buusan akka Oromootti bu'aa tokko illee nu buusti Amaanee Badhaasee filmaata kana waan godhuu dandeessan godha hadaraa Rabbi dhageenyaa jiraadha kaan immoo sheekootiin teenya akka Sheek Amin Ibro akka Sheek Jeelaan akka Sheek Haji Ibrahim sheekootiin gurguddoon akka Ahmadiin Jabal nurrallee isintu bu'aa qaba nurrallee isintu sagalee qaba nurrallee isintu biyyaaf faayidaa qaba waan dandeessanii mootummaa